dhukkuba kamirraa siniika jaamummaarraa naafummaarraa diiskirraa saayinesiirraa giffiitiirraa siyaata umaatii kee hiikeera siyaata haadha si deesse hiikeera abbaa si dhalche haa ta'u hiikeera bolaa kee haa ta'an hiikeera oluma kaasa harka bitaa mirgaa ilaa mataa nama miillatamma abiddi waaqayyoon darbaa namoota baay'ee keessa dhokkomni iddoo dhaabaqa kaasa oluma harka bitaa mirgaa kaadhaa midhaa harka galaatti kan baattana galgalni gidduu seenaa aangoo dhukkubaa si qabe umurii malee kan si dulloomse qaama keessa deeme kan nyaatu dudda goobessuuf gachaa kan jiru addaan kan nama hire ulee seexanaa lafee nama baay'ee kan cabse hidda baay'ee kan micciire jaamummaaf duudummaa kan nama dhahe irraasiikeera oluma kaasa abidda hin fayyita amma eegi nama baay'ee irra biddi waaqayyotti dhufa malaa doo dhaabattutti ilmi waaqa Yesuus hiika angafummaan badee sii deebi'a fayyaan badeen deebi'a akka nama elektirikiin qabeetti waa keessa darba namoota baay'ee eegaa darbi oluma kaasa harka kee fayyaa ta'e dhukkubsataa ta'e ol kaasummoo icha fooniif hafuuraati waan ta'eedhaaf hafuura kee haa ta'u foon kee haa ta'u hin fayya guyyaarraa ani duubee waaqeffadhamoo waaqayyoon kan jettanii komattan akka namaatti hin fayyoo hin jijjiiramoo duubeedhamoo kan waaqayyoo kun maa inni kan jettan jecha akkasii namoota asooftan oluma kaasa ilaanni deebii laatu Yesuus mana kee gala guyyaarraa maal san waaqeffadha maal san kadhadha deebii noon jiru kan jettan fayyaa kulaaliti irraa si'ii keera iti irraa si'ii keera dhibee garaachaa irraa si'ii keera jaamummaa irraa si'ii keera harka mirgaa gara bantii waaqatti ol qaba namoota sadii rakka addaatti afurri qulqulluu amma dhukkuba lafeetti galee nyaatee qorxomaatiidhaan isaan rakkisu halkan dafqa dheeraa kan dafqisiisu akka bishaanitti irra kan dhangala'u dafqe amma qaxiirraa kutuuf dhufee harki waaqayyo Yesuus namoota afur garaan isaanii keessa dhukkuba kan qabu qorichaa nyaataan gangale lubbuun nama torbaaf afurri waaqayyoon dirmadhaaf naan jedheeram nama torba garaan isaanii keessa qorichaan kan gale isaan hin beekanii warra kaan dhugaatii warra kaan nyaatanitti galee keessa deemaa qoricha fudhatu warri kaan immoo qoricha aadaatti gargaaramu waan garagaraa godhu hin kadhachiifatu irraa badatti deebi'a nama torba harki waaqayyoon jiraataan dhufeera gara isaanii dhufeera gara kee simadhu kan nama biraa miti dhufeera gara kee dhufeera humna maqaa Yesuusin dibeera fayyi maqaa Yesuus ofirra gaafa keessa dhokkomni kamsi keessaa iddoo dhibameera maqaa Yesuus dhibameera maqaa Yesuus namni hundumtiyyuu harka bitaan warra kaa harka mirgaa immoo gara abbaa tolaa kaafatu ofii kee haa ta'u maatii keedhaaf gidduu galaa galgaa'uun nama garaa keetti galee kan si nyaatu halkan kan si dafqisiisu wayyaa ulfaataa uffachuu kan hin dandeenye waaw larrabu abiddu waaqayyo eegaam sitti qorra alli kee keessi kee garuu akka ibiddaa kan si gubu halkan gidduu galaa firri waaqayyoon fayyisaa mala tokko dhaabachuun danda'ane waan akka elektirikii keessa darbaa namaaf illee kan amanan keessumaa lubbuun dhiirotaa nama sadii baay'ee kan tasaqaayyaan kan rakkatan rakkina dheeraa kan qabamanii gidan warra kaan nyaata jibbisiisa ol isaan gedha akka dubartii garaatti baattuuti warra kaan immoo gubaa amma namoota torba kana eega walumaa galatti qabaayyaa jalqabeedha kaa'ima dhaabadhu gaa qabaayyaa jalqabeedha namaan laaliin kan kee bicha lal bay namaan laaliin kan kee bicha eegala harki bitaa mar'uma namaraa ta'u bay ilakkuma warra kaa darbatee lafaadhaa yaa keessa deemee kan nyaatu dudda addaan ba'e akka abiddaatti kan gubu ol kan isaaniin gedhu dai bay ilaa eegaa matti dhufeera birri waaqayyo laatti dhufeera coggaarra baay'ee laaxame ol kan ittiin jedhu laara bagantaa labaadha bagantii alaboo sappaaraadiyaa harki mirgaa ol harka bitaa mar'umaan irraa ta'u nurraan ka'in sadhumaa sidhayeera yaa'e keessaa ilaamu humna fuudhee dadhabsiiseera namoota baay'ee bay in kadhatamaafitti deebi'a in fayyutti deebi'a har'a sadhumaa qaxii keessaa kutarki waaqayyotti dhufeera bay dhayi lafaan
dailafaan 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 kaasarka kebboleessa kaasarka sagalee guddaa fuudhi keessa yaa'e keessa yaa'e sagalee guddaan yaa'e keessa yaa'e keessa afur walitti baartuu nan ajjeesadha yeroo gabaabduu gooddee namni kun biyya lafaa irraa guutaan lubbuudhaanii har'a garuu Yesuus gidduu galeera harkatti qabaate beeyyesuusin jedha si'a lama beeyyesuusin jedha waraanaa sagalee guddaan caraan teegitee bara keessa qanani keessa yeroon kee dhumeedha si'a sadii bichaa iyyi carani baay'ee keessa qanani tokkol kaa sagalee guddaan isa namayya guddaa iyyi baay'ee galateeffadhaaf warri gammadan illee guddaan mee dhugumatti ulfina kennaa ilma Waaqayyo Yesuusidhaaf dabalaate eenyu maqaan nalaal Yesus isa dhumaa maal ta'a afaan kee amma na hidhame amma isaa ammaa afaan hidhe as qabe jireenya akkam godhe afaan hidhe immoo bane afaan badamuu haayil humna dhiiga Yesuusii Yesus ameen jedham dabalameen jedhe Ameen. dabalameen jedhe Ameen. Yesuus Yesus. gooftaadha Gooftaadha. eenyu maqaan kee Haftee. hafteedha magalateeffadhaa warri gammadan inni kan keenya hin hiika malee ni dhiwameen jedha ayyaas as qaba harka mirgaa afaan jallootaa sirraa hidheera maqaa Yesuus haftee Yesuus gooftaadha Ameen. Yesus gooftaadha. dabalammas Ameen. Yesus gooftaadha. eessaa dhuftee hafte Asuma Amboo. amboo maal hojjetta Shufeeriidha. shufeeridha makiina maalii oofta Siinoo. siinoo oofta ammayyuu oofaa jirtaa Lakki. ishee Hojii dhaabeera. dhaabdeetta maa dhaabde Hojii biraas fure hin taane. Hojii biraas fure hin taane. nalaali hafte maal taate gubaa walakka gaafa dhaabattu Hin beeku. maal taate ree Wanda walachiise. akka muka barafattoo kee ta'e dhugaadha yeroo kufee nalaala maal si dhukkuba ture Firaalitti. filaaliti si dhukkuba kaasi akka amma bilisa sodaati amma nagaadha Ameen. si'a sadii ameen jedhe Ameen. dabalammas Ameen. dabalammas Ameen. galateeffadhaaf irri gammadan illee guddaan hafte nalaala Ameen. gajjedhi ol jedham gombos kana waan hin goone godhate yaa shufeerri wataadara wajjin tokkuma maaltu adda godha gajjedhi ol jedhi maalti jedhama hafte Himtuun jiru. dhugaadha Dhugaa. maal si ta'a ture Inni dhukkubaa akkatti karaa ciisuu danda'u asii yeroo ciisu asii gadi wara. mee gajjedhi mee gara isaatti akkas yaa eeshi galateeffadhaaf irri gammadan immoo nagaadha hafte Nagaadhamu. nagaadha si dhukkubnaan dhiiste moo hojii si harkaa fuudha Hojii narraa fuudhame jechi hojii biraa yaaleen ture hojicha kisaaraa mataa dhiise. kisaaraa ta'e maal yaalte turte Hojii isteeshinarii jalqabeen ture. fidi waan barbaaddetti milkaa irraa kaase dhiiga walichaan inni uftaa galataaf si hiikeera dhiqadhu fuula kee dhiqi fuula kee dhiqi maasilaa dhagaawii falattee baay'ee dafqite hoo galateeffadhaa warri gammaddaan hafte atarraa qabdee hiikamteetta Ameen. carraan kee deebi'eera Ameen. afura xibaartuu sirraa iyyee ba'ee Ameen. kana booda nagaan mana keef deebi'eera Ameen. hin hojjetta milkoofta Ameen. waa waaqayyo laphee keetti fide deeqii hojjedhu Ameen. galataaf deebii kooti Ameen. galateeffadhaa warri gammadan haaleluyyaa caraan keessa afura sanyii argame yeroo kutaa mo'icha fudhadhaa biyyeessu medhaa waraanaa yaats biyyeessu medhaa waraanaa caraan sagalee guddaa keessa caraan keessa maal gochuudhaaf qabde Energy. maal maasaa qabdeetta kaasidhaaf marri maansaa yoom qabuun keessan Yesaddeet. maal goote marri maansaa Energy. maal goote marri maansaa Marrimaan qabe. ati afura maaliiti afura maaliiti Afura qaallu. afura qaalluuti meeqa baay'inni keessan torba sagalee guddaan si'a sadii bikka iyyaa qarana baay'ee keessa lammaffaa qaraan isa namaa galateeffadhaa warri gammadan immoo ulfina kennaa lima waaqayyoof
Asqabar kamirga ototin bekin kiyyo mille ke galata yero cirena rakase cirena ba Jesus asqabar kamirga nama sadi galat mille ke sangala kiyyo tu gale jira tarkan fanan afura jirenya afura hamaket irragal tu asqabar kamirga jid nama sadi kiyyo tu mille ke sangala jira system afura maket tarkan fanan ke sagaltu garu butera maqabe butera ki waqa Jesus butamera maqa Jesus ala le boleso eo maqan silashi saduft ginci maal girufte garambo Arukube. la nagaan sifato sila shumalo jinke Ma bakka barataan ture garuu barnoota 12 dhabeenyaan gara biyyaa hojii deebi'e. eishi Bakka garaa koo kana baay'ee na dhukkuba. eishi Baay'ee na keessa gaggara bakka baay'ee bakka lafti na naqeen hin jiru. Bakka hospitaalatti waan qabnu hundumayyuu maatiin koo isaanis fitadhee. Eishi. Bakka lafa naqu hundumayyuu dhabee akka carraa ta'e obboleetti koo bukkee dhufnaani. Sagantaan as jira. magala kana dhufte obboleetti ke maal singette obboleettiin ke Bakka iddoo sana dhaqii siifaa kadhatan namni waaqayyoo baay'ee siif kadhatu naan jedhanii eishi achumaan na dhufe. dhufte ji'ame qase dhukkube Naannoo ji'a 8 irra ta'eera bakka inuma naa kadhatu bakka fayyuun dadhabee hospitaala. Inuma sii kadhatu. Phaawulos jira si bakka bakkee biyya alaatiin alatti homtuu maal si ta'a ture mee ilaalime bakka keessana yaa marri maangoo keessana wannoodhaan mormatti na'uudha. Ija tokko na dhukkuba bakka hunduma koo muduun paralaa. mee amma bilaalika Omtoota dhagamaan jiru. mee qabe lakki qabe sirriitti Omtoota akkanatti lakki dhagamaan qabe jiru. sirriitti hin jedhani sabni kun amanotti illee amantee qabe Keessi koo baay'ee natti tole dhugaa waaqa. dhugaadha Dhugaa waaqa. galateeffadhaaf warri gammatan illee guddaan gajjedhe ol jedhi gajjedhe ol jedhi fidime dibatan tokko naa buqqisaa iska bidina በኢየሱስ በነፋንኬ ባኒ ይጎልቻል እና ርጊታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይ kana bote nagaadhan jawwi halkan qee mananni galu keessa ciisu jira halkan du'eera irraa qabe galateeffadhaa warri gammatan illee guddaan as qabaar kamirga warra manta mana keerraa saaduu irraa kaase haaduu maqaa yesuuseen kai obboleesso kai obboleetti keessi fidiyas Lakkee armee koo faana dhumne obboleettiin koo garuu achitti ati asiin nu geessee hojii meerra wayii qabdi. meerre saan kami harmeen saa meerre kotta ammam maal keessanin mucaa keessanii kotta mee mammasinu harka ol kaasa nagaan siniifa ijoollee meeqa Afuran qaba. sinii maal sin dhukkuba Ukulaalitiin na dhukkuba. ulaalitiidha uumaa jechuu turtanoo yes yaay galma keessa qilleensa irraa diigeera galataaf deebii kottu galateeffadhaaf warri gammadan illee guddaan ilma waaqa yesuusiin mucaa keessaniin maal godhaani Hin dhukkuba eessa geessaniittu Mucaan ko laphee isaa dhukkuba. Bakki hin geessin hin jiru biyya alaa ta'e malee. biyya alaa yoo ta'e malee Olii gadi hin qaadne. Kamti nama fiyyuu hin jiru dhugaa waaqaa hospitaala Finfinnee keessa muluun asii gadi gara Laqamtee taananii asitti saaba muluu hundumayyuu waliin. asii nama naqamteettu Bakka Finfinnee keessa moddonduma dhugaa waaqaa Phaawulos homtuu si keessa hin jiru bakka naan jedhu ani garuu du'aadha. ati garuu du'aadha Du'e narratti faa bu'anii. maal taatee muka baay'ee keessa gaafa dhaabattu Ani beeku waan ta'e iyyuu hin beeku. waan taateen beektu baga gammadde Ameen. hafuura torba irraa iyyee ba'e amma Ameen. hafuura qaallichaa kaleessa hin gadda waaqeffatamaa turetu irraa iyyee ba'e mucaan kee nagaadha bifti isaa hin deebi'a galataa dhufta mana kana galateeffadhaaf warri gammadan illee guddaa yoo xinnaate birrii kuma meeqa baasanii tottee yaaddaa silash Fagoodha naannoo 250 wayiin ta'a. Sawoloo ta'e naannoo ji'a 8. 250 Bakka waan hojjennu hundumaa. Ijaarii mana ba'e manatti hin deebine. Ani manni qooqeen koo daggalaffate suma wajjin olii gadi qaadne. suma wajjin deemte erga idaariiti Eega ijaariitti mana. har'a garuu yesuus fayyinaan mana kee seeneera Amiin. isa wajjin haftee jiraatta jireenyatti sii deebi'a nagaan mana keef ta'eera Amiin. eenyu kan galateeffatu ilma waaqayyoo yesuusiin afura majaaji caran sigara guddaan yeroo kana meedha ciniine qabeera furri kun baay'ee kan seenne caari keessa caran sigara guddaan handhuura ishee gadhiisii qarani keessa sagalee guddaan carani keessa maarsee qabdeetta jedhe garaashee maal gochuuf ajjeesuuf ati afura maaliti eewudhaati afura budaa meeqa baay'inni keessan meeqa baay'inni keessan sagalee guddaan si'a sadii qarani iyyii bayi keessa garan kenna maqaa yesuus qarani
Lama fagaran. Isa nama iya baik kesa. Baik. Galate fat apa regam mataninga. Baletti nalal kana elektrik kin kabeshe goda. Look it. Nalal baletti. Nalal baletti nalal. Kayol. Kay. Eew maqaan. Lalisi. Lalisi. Lalisi maal taate hin jedhe. Ishi maal si dhukkubash. Maal si ta'a? Si ciniina. Yoomii kaasee? Torban tokko. Maal hojiin keeti? Kana booda nagaadha. Galataaf deebi'e. Dhiigolichaan. Ulfina kennaas ilma Waaqayyo Yesuus aangoduu kanarra nama hiiku. Itti aantee dhugaan siin gara situ hiikama guyyaa irraa kana. As qabar kabirgaa irraa si hiikee dhaba Yesuus. Irraa si hiikee dha maqaa Yesuus. Yaa keessa maqaa Yesuus namicha Naazreetiin. Caalani keessa teessisee fakkisaa silam. Caalani keessa. Baay'ee keessan gara sagalee guddaan. Caalani keessa baay'ee Yesuus. Caalani keessa. Singa kan gara sagalee guddaan caalani baay'ee keessa. Sagalee guddaan si'a sadii iyya guddaa iyyi baay'ee keessa maqaa Yesuusin. Caalaa sagalee guddaan. Isa nama iyya guddaa iyyi baay'ee keessa. Baay'ee. Ittiin deebi'in barabaraan ergama keef ergaa keerraa diigeera. Maal si dhukkuba? Kalee qonna dhukkuba. Yoomii kaasee? Narra ture ranna. Waggaa meeqa moo ji'a meeqa? Waggaa 4 ta'eera. Manni yaala maal sin jedhe? Waggaa 4 ta'eera. Bishaanuma dhugeedhaanis. Bishaanuma dhugee. Siinoo maal si godha? Nama koksaas midhee waan tokko hojjechuu hin danda'u. Si keera maqaa Yesuusiin. Yesuus! Reeffa akka diingataa mana ishee keessaan ba'u Yesuus gidduu galeefeera.